Ashama bagana gadeebtanii gara video haraati gara YouTube channel kootti dhuftanii haraataan bagana gaadhuftee walduraan dhuftanii beektanis bagana gadeebtanii dhuftanii haraataatee amma subscribe godhataan moo daddaftee amma subscribe gochuu dandeessaa isa booda gara video haraati darbinachuudha videoon har'a treatment rifeensatiin dheereffannuu rifeensatiin guddifannu akkamitti akka godhanudha kanan baay'ee jaalladhe baay'ee waggaa 2-3 fayyadamedha Yet fayyadamuun beeku garuu gaafa yeroo argadhu amalaan daawit fayyadamuun jaalladha waan naturalidha wanta mana qabnu waan fayyadamuu dandeenyudha maalumaaf arguu barbaada tanaan akkamitti akkana jedhu akkamitti akka dibaadha arguu barbaadnaan toof ilaali kana gochuun wanti baay'ee barbaachisu didimbiladha so didimbila kana moo yoo barbaadan soofuun hin danda'ama akka kootti garuu soofuun hin barbaachisu amma kanatti kan nuyi fayyadamnu bishaansa waan ta'eef jechuudha kana xiqqooma miiccachuudha erga miicce booda ayyeroon duma akka itti fayyadame kana jechuudha dura isa kanatti soofachuudha akka arguu dandeessanitti gara kanatti immoo soofachuudha gara xiqqoo akka babal'aate kanatti amma ergan sooferaa wadheechudha isattiin calallu qabaa isa booda immoo waanumatti calaluu danda'udha jechuudha so kana sirra godhee isa booda ilmoon cuunfaa jechuudha yoo barbaadan keessa cuunfuun hin danda'ama garuu amma kanatti waan keessaa namaan dhufneef jechuudha harkaan cuunfachuudhaan wadheerachuudha bishaansa jalaa baafameera amma erga isa kana godheeraa wadhee shinii duwwaa tokkoon qabaa isa booda immoo isa dijimbillee bishaan dijimbilaa keessa jirudha difuuf immoo kanan fayyadamaa salphaatti akkatti namaa naqamu jechuudha kun immoo walitti gaggalee wayii jira kan inni akkas ta'eef immoo yeroo baay'ee zayita gaafa rifeensa dibadhu waan bishaan ho'aa keessa kaa'uuf jechuudha sababa bishaan ho'aa keessa kaa'uuf jechuudha maalumaaf yoo kanatti fayyadamuuf jechuudha zeetima qabaatamu yookaan zeetima barbaadamu tokko jaallatamu filachuun hin danda'ama zeetii oliif kanan fayyadamachuudha isa booda hammuma na barbaachisu tokko itti naqaa kanatti kun inuma nagaa jechuudha egaa akkas godhee booda isa kana keessa yoo xiqqoo daddarbeeratee irra deebi'een al tokko walitti naqee calalaa jechuudha so xiqqootu ba'e jechuudha amma wanti nufee inuu waliin makachuudha isa kanaan waliin makaamasa akka bareedutti isa booda isattiin rifeensatti dibadhutti naqaa jechuudha kain arkaman namni lafatti amma gaafa walitti naqeeraa waddu akkas fakkaata in dibimbilli bishaani waan ta'eef zeetaa wajjin adda adda ba'ee jira maalumaaf gaafa dibadhu gaafa urgufan waliin makan waan ta'eef urgufee dibadhaa jechuudha amma rifeensuma kootiin dibuu jalqabachuudha rifeensi koo baay'ee gogaa baay'ee caccabee jira dhugaa dubbachuufi so rifeensi koo kana fakkaata kanaaf urgufeen waliin makaa isa booda gara caalu kun immoo jechuudha rifeensa guddisuuf waan ta'eef so buqqee mataa keenyaatti yookaan immoo hundee rifeensa keenyaa jalatti dibachuun dibadhaa jira
kan filadhuu fi itti dibuuf baay'ee nama salphata jechuudha waan biraa keessatti dibuu jechuudha so jalqaba gidduu kanatti hin dibaasa booda walumaan gadi dibaa jechuudha baay'ee keessa waan yaa'uuf immoo jechuudha daddafeema itti masaajii yoon godhe gaariidha. Kun waan naturally as waan ta'eefi wanta keemikaalota adda addaa waan qabu miti so kanaaf baay'ee gaariidha. Sababumannee Taati qobaasee godhee fi so rifeensa koo guutummaatti dibadhu. Garuu yeroon dibadhu jechuudha yeroo baay'ee isaa gaafa dibadhu rifeensa koo hundee isaa jala duwwaatti dibadhu. Hunduma isaaniitti dibee akkuma jedhamu rifeensi koo baay'ee ogaa waan tureefi so inni dhugee jira jechuudha. Maalaaf amma erga akkas godhee raawwadhe jechuudha rifeensa koo walumatti hin qabsiisa. Isa booda yeroo hundumaa immoo jechuudha ho'a gaafa rifeensatti goonu jechuudha gaafa dibatti ergatti goone booda ho'a gaafa goonu ho'a gaafa hin jedhamu feestaalee jechuudha so isa booda itti godhachuudha feestaalee maalaaf ho'i akka dibatichi rifeensa keenyatti buqqee keenyatti akka inni galu godhaa jechuudha. Amma wanti hin godhachuudha daqiiqaa 40 saayii tokko ittiin taa'ee isa booda rifeensa koo akkuma yeroo kaan miicutti miicaa jechuudha. Amma rifeensa koo keessaa miiceen dhufee rifeensi koo xiqqoo akka gogguu ta'eerammaa omaatti dibeen jiru rifeensi koo dhugaa dubbachuuf baay'ee laafee jira. Maalumaaf iyyuu piriipuu kana yookaan dibata kana warri dibattanii beektanii jechuudha. Angarma kootiin baay'ee jaalladha dhugaa. Rifeensi koo baay'ee jaallata jalqaba garuu gaafan fayyadamu yaale jechuudha. Rifeensi dibachuu xiqqoo amma kanatti jira dhibbata maneen turre erga fayyadame garuu nan jaalladhee isa boodamoo waan naturality waan ta'eef immoo ofii keessanii riiserchii gootanii ilaaluu dandeessu jechuudha jinjimbilli rifeensaaf gaarii kennite jechuudha. Warreef immoo jalqabaaf argitan jechuudha jinjimbilli rifeensi dibachuu baay'ee immoo kan sarpiraayiziin ta'inaa wanta jechuudha wanta beekamaadha waan ta'eef maalumaaf iyyuu argitee immoo yaaluu teestii gochuu barbaaddeef ta'anii akka teestii gootan abdadhaa teestii gootan immoo rizaalt isaanitti himuu dandeessa akkam akkasinii deeme viidiyoo kana waan ilaaltaniif baay'ee galatoomaa akka irraa bartanii akka itti bohaartanii akka jaallattan abdadhaa laayikii koomentii sheerii subscribing godhe ta'anii immoo gochuun dagatinaa amma viidiyoo tanatti wal arginitti immoo nagaatti sira.